inni sirratti dhaadata, sirratti kakata. Ijoollee torba immoo gimbii keessatti ajjeesee ture. Paamfileetii dubbisaniiru jedhanii utuu waan isaan qulqulleeffatin abbaa seenaa irratti ajjeesan geessanii rashanan ijoollee torba sana. Ijoollee torban sana maqaadhaan hin beeku, hunduma isaanii beeku. Isa tokkotu waggaa 27 isaan keessaa malee inni kaan waggaa 22, inni kaan waggaa 18, tokko waggaa 14 akkasiitii fuudhanii kan isaan ajjeesan rashanan. Ijoolleen kun mormituu mootummaati jedhaman. Garuu mormituu mootummaa miti. Paamfileetii sana fuudhee dubbisuun baay'ee ari'annaan sun baay'atee jennaan namootuma achi jiranitti namoota tokko tokkotti adaraa kenneen diddiirraa goote. Kan achi ka'uuf ari'annaan isaa narratti cimee xiyyeeffannaa narratti godhan warri kaan ba'aniiru. Hojiidhaan diddiiramanii barumsaan adeemaniiru ana tafe. Jaalalli arjummaa godhaa'edha. Inni naafuudha. Hanuma mataa isaa iyyuu hin barbaadu siin jedha. Waan gaarii hin taaneen hojjetuudha. In amatuudha. In obsaa'edha. Maqaan koo Paaster yookiin Soortuu Tasfaayee Haayileen jedhama. Bakki dhalooti koo immoo Amboo ta'ee Waddeessaa iddoo jedhanitti dhaladhe. Achittiin dhaladhe malee garuu achittiin guddanne gara Goromtii Madaalaanam kan jedhamu jira. Achuma naannoo sanatti takka ture. Ergasii immoo ijoollummaadhumatti gara Finfinnee dhufe. Finfinnee gaafan dhufu mana qeesiin gale. Mana qeesiin galee qeesiin ijoollee akkas walitti baay'iseetii taa'ee iddoo tokko taa'eetii to'ata. Ijoolleedhumatu wal caaltii akkuma wal caalumatti isheetti wal barsiisti. Wanti mana qeesii sanatti baratamu immoo gabatee barnootaa yookiin immoo Fidal gabataa jedhama. Karaa bitaa haahuutu jira. Jiddu galeessi isaa Malakta Yohaannis jedhama. Karaa mirgaa immoo Abugidaa jedhama. Haahuu sana fixxee haahuun suni iddoo sadiitti qoodamee ilaalama. Haahuu quxir kan jedhamu jira. Achi immoo haahuu gi'is kan jedhamu jira. Haahuu nibaaf gara jedhamu sadarkaa sana gaafa geessu gara Malaktee sana si geessu. Malakteen sunis akkuma sana gara Abugidaa dhatta. Abugidaa quxir, Abugidaa gi'is, Abugidaa nibaaf. Isa fixxeet immoo gara saba walakkaa Malakta Yohaannisii dhufta. Ergamaa Yohaannis jechuudha Malakta Yohaannis jechuun. Isa akkuma isaan sanaa iddoo sadiitti qoodama. Isa raawwatta. Isa raawwattee ergan isa raawwadhee booddee qeesiin wangeela arfan kan of keessatti qabate kitaaba tokko natti kenne. Maatiyos, Maarqos, Luqaas, Yohaannis kan of keessatti qabateera. Dubbisuu waan hin danda'eef galeet yemmuu dubbisu keessi koo diddiirame. Ani mucaa waggaa 8 yeroo sana keessi koo diddiirame. Hafuurri Waaqayyoo fayyiteetta, jireenya bara baraa argatteetta naan jedhe. Iddoo sadan tokkotti baradhee Finfinnee na fidanii mana qeesii immoo nagashanii tokko Beetel Makaana Yesuus dugda duuba isaatti. Lammaffaa Abbaa Korraan Safar kan jedhan iddoo sanatti mana qeesii. Sadaffaa immoo Commander Iskindar Dastaa መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጅራማ አችተን በረዴ የሙን ሃፍ መነቄሲ ሰጅሩ ሁንዱ ማራወዱ በረኩዳ ሰገል ሸንተሚ ሰዲ
mana barnootaa Madaaniyaalam kutaa tokkoffaa kutaa waansii jedhamuun galee waggaadhuma isaa irratti tokkoffaan ba'e kilaasii sana keessa. Gizee walitti qabanii tokkoffaatti amma sadarkaa 12tti 12ffaatti tokko amma 3tti nama ba'e gaafa waamanii ani jal jedheen dhaabadha waan sadaan galle badhaasa kootoon fudhatiin manatti galee hollaa aadaa kootii tokko barataa kutaa 7ffaa baratu tokko Nuwaay Walde Yohaannis mucaa qeesii tokko sartifikeetii tokko harkaa fuudhee ilaalee tokkoffaa akkam ba'e argee gallee erga misaa nyaannee booddee harka na qabee mana barumsaa sana na geesse badhaasa naa qophaa'es harkaa naa fuudheen gale. Kutaa lammaffaatti gaafan darbu kutaa lammaffaa Madaalamii sanatti hin baranne. Maatiin koo hojii daldalaatiin gara Gimbii dhaqan bara 1954 gara Gimbii dhaqan. Kutaa lammaffaan gale. Manni barumsaa nan keessatti baradhu Dajjaash ገብረ እግዚአብሔር አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጀመረ። ደጃች ገብረ እግዚአብሔር መቃ ክርስትና ሳኒቲ ኩምሳ ሙሩዳ ይቹዳ አችቲ ኩታ ለመፋገሌ አማይ ሀም ኩታ ሰዴቲ ተችቲ በረዴን ኮምፕሬሄንሲቭ ሃይ ስኩል ኢሞ ሰገሌ አማ ኩዳ ለማቲ ኮምፕሬሄንሲቭ ሃይ ስኩል ከን ጀደሙ ጅራ ናኖ ሰነ ጅራ ሃይ ስኩል እቺ ሰገሌ አማ ኩዳ ለማቲ ተችተን በረዴ baradhee fixeen maatrikiin immoo bara sana duratti jalqabe waan ta'eef bara 1964 maatrikii qorameen barsiisummaa irratti na ramadanii waggaa tokkoof Kotobee መምህራን ማሰልጠኛ kan jedhamu baradheen bara 65 isa baradheen bara sana akka bara kana naannoo jedhamee miti kan waamamu kutaan biyya Kifla Hagar jedhama. Kifla Hagarii 14 keessaa ani egaa kan hin dhufe Wallaggaati. Kifla Hagar kutaa biyyaa 14 keessaa carraa nu kaasisa ture. Dhukkubaa Izaruu jedhu barsiisaan tokko carraa nu kaasisa Ingiliffaa kan nu barsiisu. Kotobeetti carraa gaafan kaasu Wallaggaan kaase. Baay'ee dinqisiifate namichi. Ani dhufe Wallaggaadha carraa nani kaases Wallaggaadha. Maal ati utaaltu jedhe. Utaalteen sirbitu jedhe. Hin gammaddu akka malee. Ilaameen jedheen kuni carraadha. Carraan dhoksaatti bobaa jalatti ba'aa garuu ramaddiin ishee waaqa biraatii jedha. Atiin kun sii galuu dhiisuu danda'a. Waaqayyootu achi na deebisee biyyan dhufetti na deebisee. Jarri kun waaqayyoo galata isaa fudhatarraan kan hafe wanti na utaalchisu gar biraan hin jiru waaqayyoon nan galateeffadhaan jedheeni directly yemmuun gara Wallaggaatti achi deebi'u Laqamteen hin dhufe. Laqamtee waajjira zoonii barnootaa nan dhaqe. Awraajjaa 6tu ture qabdi Wallaggi. Awraajjaa 6 keessaa Gimbiin fuudhe. Gimbiin immoo lafa maatiin koo jirudha. Namni tokko firadha. Inni na deeggaru innaan lakkeedhe. Hafuurri Waaqayyo lakkii anatu si ramadaa jedhe. Awraajjaa 6 keessaa Gimbii fuudheen
gara mana maatii koo dhaqe. Aanaan immoo ammas carraa fuudhama waan ta'eef aanaa immoo eessatu nagaa Arroojii Agamsaa iddoo jedhamutu nagaa. Innaa waggaa lammaffaatti inni kun bara 1966 kan irra ramadame. 67tti immoo Najjootti irra ramadame. Najjoo Abdiisaa Agaa mana barumsaa Abdiisaa Agaatti irra ramadame. Yemmuun mana barnootaa jirus lafa ramaddii koottis waa'ee fayyisuu Yesuus Kiristoos dubbachuun dhiise. Akkuma sitti hime bara 1951 gooftaan kan nageeddareen. Bara 1951 jechuun 2016 irraa gaafa hir'istu waggaa 65. Gooftaan ofuma isaatiif gorsee na guddise xinnummaatii qabe. Wangeelli arfan arga jira sanan dubbisaa. Maal gochuun akkanaaf ta'uu fi maal gochuun akkanaaf hin taane achirraan arga. Fakkeenyaaf namatti amanachuun sirrii akka hin taane. Namni namatti amanatu abaarsa sadiitti isa qaqqabaayidha. Utuma dubbisuu gaafa qulqulluun achi keessaa na barsiisa. Abaarsi sadiitu isarra gahaa jedhe. Tokko namni foon uffataa abdatu. Foon uffataa sana kan ciqilee godhatu. Tokkoffaa abaaramaa ta'u. Abaaramaa ta'u jechuun joonjaa ta'u jechuudha. Inni lammaffaan akka biqiltuu lafa duwwaa keessaa haa ta'u jedha. Biqiltuun lafa duwwaa keessaa bishaan argachuudhaaf hidda ishee baay'ee gadi yaasti malee gaggabaabduudha. Qilleensi immoo dhufee mataa ishee gadi qaba. Guddatiin jechuudha. Akka biqiltuu lafa duwwaa keessaa ta'u jechuun hin guddatiin jechuudha. Namni nama abdatu akka biqiltuu sanaa hin guddatiin jechuudha. Inni sadaffaan akka midhaan otoo nasheetiin waagiin rukutee haa ta'udha. Maal jechuudha? Karaatti haafuu jechuudha. Naa hafuurri Waaqayyoo haati koo Ortodoksii nageessitii Cheerchii Yohaannis kana nageessiteetti Finfinnee keessa. Yeroo yartuu Finfinnee keessa turteetti waan ta'eef yaa'u sagadi gaafa jedhamtu addaan lafa tuqxa. Ol ka'i gaafa siin jedhan ol kaata. Giiziidhaan jedhu. Hafuurri Waaqayyoo maal jedhe? Jilbeeffadhu jedhe. Jilbeeffachuu isa na barsiise. Addaan lafa dha'uu otoo hin ta'in jilbeeffadhu. Waan jettee kadhattu immoo anatu sii kennaa'edha. Maatii irraa jalqabee horraa hollaa magaalaa akkasatti bal'achaa deeme kadhaan koo. Gimbii keessatti kutaa kurnaffaa otoo hin baradhu amma yeroo baay'ee gara bosona sana dhaqee gaafan qo'achuuf jedhu dhagaa battee tokko taa'een qo'adha. Gaara Beentiittootiin ol ba'e. Gaara Beentiittoo tokkotti ol ba'ee achitti otoon kadhachaa jiru kutaa kurnaffaan baradhan ture. Bara 1962. Yommuu manaa ka'ee bosona keessa qaxxaamuree deemu sa'a baay'eetu miilla isaanii urgalagashanii dudu'anii arga. Sababiin isaa bokkaan amma gimboota tokkotti roobne. Garaan koo baay'ee gaddaa deema. Cubbuu ilmaan namootaa hojjetanitti attamitti duudaan waan tokko hin beekne saawwi kun dhumuu yaa gooftaa jechaa otoo deemeen bosona keessa galee Beentiittoo jedhamu gaarri tokko achi keessa galee kadhachuutti kan ka'e. Imimmaan nan kadhadhe. Waaqayyo bokkaa akka fiduuf tun kadhachaa jiru. Samaa irraa hin qaqawwise. Sagalee dhaga'ame. Dafee gaafan gadi ba'u duumessi isaa wal qabateera. Bokkaan tiifuutti ka'e. Nan fiigee rooba jalqabee nan fiigee gara manaa ga'uu fi tummaa gara manaa hin gahin yandoon otoo roobuun fiigee mana gale. Cabbii wajji wal makee roobe. Yeroo gara biraa immoo mana tokko keessatti akkuma shiboo
ibsaa shiboo elektiriikii boofni wal qabatee jira achi keessa. Ciisaan jira. Maqaa Yesuusiin nan ifadhaan deemu. Nan dammaqe. Bariitu isaa waan ta'een sitti hima. Magaalaatu gubate. Magaalaa akkuma jirutti ibiddaan qabate. Sana natti agarsiisuun isaa akkan kadhadhuufi. Mana suuqii Nuuriyyee jedhamu keessaati. Golgaa wayii qabateeti gaaziitu jira. Gaazii sanaanii shaamaan ifaa ture isa qabatee zahool magaalaatti darbee magaalaan guutummaatti gubachuutti ga'e. Elektiriikis dhaamsanii jennaan hin boba'a. Inni kun maal barbaada? Warra fiigee dhaqee ilaalu keessa galuu dhiisee hin kadhachuutti ga'e. Dhumarratti bishaan itti naqanii maal jedhanii hin dhaame magaalaan sun sana keessa gubannaan isaa jechuu kooti. Humni kadhannaa waan guddaa gochuu akka danda'u gaa sana irratti nan hubadhe. Suuqiitti na ergitee beektii ati koo suuqii dhaqiitii zayitii bitii koottu naan jedhu. Waan akka zambiilii wayii naa kennanii achi keessa ollaanis achi keessa kaa'ata. Isan ittiin xarmusii garaagaraa keessa kaa'atu isa fuudheen dhaqa. Zayitii sana bitachuudhaaf namoonni itti wacu isa gurgurutti suuqii. Ani immoo dugda duubaan dhaabadha dhaqe. Kan hunduma isaanii dhiisee maamush ምን ትፈልጋለህ ይላል። ዘይት ለመግዛት ነው ጋር አምጣ ይላል። isa kammanaattis isa kollaattis guutee horiin harkaa fudhatee jalqabanatu geggeeffama. Isa miracle tokkoffaa kadhadheen dhaqa. Waaqayyo na dursee iddoo sana dhaqa. Ijoollee yoon ta'e iyyuu Waaqayyoon beeka waan ta'eef Waaqayyo iddoo sanattis akka na duukaa ta'e akka na gargaaru nan hubadhe. Garuu gabaa dhaqiitii midhaan bitii waan tokko naan hin jedhan. Gabaatii waan tokko akkam bituu naan eeyyamtu ati ko. Maaliif? Midhaan safaranii gaafa gurguranii eebba jedhanii akkas hiixatanii eebba gaafa godhu nan deebisa harka isaanii. Darbaa maalaan naa laatta inni kan keetii. Ni naa safartee hin ga'a jedheen fuudhee gala. Kanaaf mucaan kun gabaatti hin ergamu jettee ati ko. Kan namaatti hin darbin isa jedhuun beeka gaa. Hankee si haa ga'u, hanqabdan si naa ga'u. Jiddu galeessatti jiraadhaa jedha Paawulos gaafa barreessu. Isan dubbise sanarraan kan ka'e isan practically hojiidhaan agarsiisuudhaaf kana godha. Waaqayyo immoo in argaa hin dhagaa isa jedhu beeka. Namoota shawwaduu dandeessa Waaqayyo shawwaduu hin dandeessu. Waaqayyo ijoollummaatti waan na barsiise waa sadiidha. Waan guddaa ammarraatti qabadheen jira. Tokko isa sodaachuu, Waaqayyoon sodaachuu. Lama isaaf namoota hundumaa jaallachuu. Sadaffaan isatti amanachuu. Akka nama rambaa jedhee sirriirra ciisu ani Waaqayyotti akkasitti amanadha. Wantuma ciccimaa guddaa ta'e mataasa isumatti amanadha. Inni immoo raawwata. Waa sadan kana jaalala keessa jaalalli amala mataasaa akka inni qabu Qorontos isa duraa boqonnaa 13 irratti argita. Jaalalli arjummaa godhaa'edha. Inni naafuudha. Hanuma makaan mataasaa iyyuu hin barbaadu siin jedha. Waan gaarii hin taaneen hojjetuudha. Inamatuudha. In obsaa'edha. Hammi sun amala isaati. Amalli isaa sun immoo ittiin fayyadamna taanaan kennaa hafuura qulqulluu ta'ee jireenya keenya keessa jira. Practically jechuudha. Harka caalu barnoota fayyinaa yookiin immoo barnoota bu'uuraa yookiin immoo የደህንነት ትምህርት isa jedhamu ani waldaa keessatti hin baranne. Akkumatu na barsiisee isan baradhee kanaan akka sagalee Waaqayyoo keessaa Kiristoos Iyyasuus fayyisaadha jedhanii dubbachuun ganaan shaakalle. Waaqayyootti yoo amantee Waaqayyo si diddiiraa jedheen dubbadhe.
waaqayyotti yoo amantee waaqayyo jireenya bara baraa sii kenna jedheen yeroo tokkottis hima mana barumsaattis iddoo kaanittis. Attam godhee nama na yoo jedhanii wangeela dubbifadhuun jedhaan. Maaliif ani wangeela dubbiseen geeddarame namni natti hin himne. Akka kanatti hannaa galee keessaa sittan hima. Booddee Najjoo bara 1967 ture. 68 irratti gimbiin dhufe. Gimbii immoo chaappilii tokko ture. Achi keessatti bara 1969 jaarsa waldaan ta'e. Waldaa sana geggeessuutti kaane. Namni baay'een dhufe iddoo sanatti waaqeffata. Bakkees baane immoo waa'ee waaqayyoo namootatti labsina. Dargiin yeroo sana nuun eeyyamu ari'annaa guddaan nurratti kaachisaa. Dargaggoota qabee hidheera. Dargaggoota sana immoo dhannee waasii taanee achi keessa akka isaan ba'an fa'aa kan godhu nuyi. Kan makaana Yesuusis kan mulwangeelis hidhamee ture. Mulwangeelii almost carraa waaqeffannaan kennaniif ari'annaadhuma duukaadha. Kan wangeelli suni akka namoota bira ga'u kan goonu. Namoonni dargaggoon harka caalu dhufanii gooftaan fudhatu. Bakkeedhaa garuu mana fa'aa cufanii hin boo'u. Ibsaa dhaamsanii hin ejjuu jedhanii dubbatu. Daganaa immoo mana irratti dhagaa darbatu. Fagaataniif ammoo pheenxeedhanii nu arrabsu. Sana hundumaa keessatti garuu nuti waaqayyoon waaqeffanna. Bara 1968 egaa Dajjaash Gibra Egzaabeer kan jedhamu lafan barumsa barachaa ture. Lafan tokko amma 8tti baradhu sanattiin barsiisummaadhaan ramadame. Nama waaqayyoo ta'uu kootiin beekama. Nama waaqayyoo ta'uun koo dhoksaan qabu. Anyway maqaa sana moggaasanii immoo pheenxeedhu. Pheenxee jechuunis maal akka ta'e hin galuufi maqaa balleessiidhaaf dubbatu san. Garuu jireenya keenya immoo hojii keenya immoo gaafa arganii waan waaqayyoon ittiin galateeffatan waaqayyo dhuguma jiraa laata kan jechisiisu jireenyi nuti jiraannu hojii keenya kabajnee yeroodhaan hojii keenya irratti argamuun keenya darbee waan tokko tokkoof gaafa filatamni tokko tokko dhufu quba isaanii numatti qabu natti qabu. Fakkeenyaaf achitti barsiisota 50 ture. Mana barumsaa Dajjaash Gibra Egzaabeer sana bara 68 yuunit marii godhanii na filatan. Daayirikteera ta'anii akkam bushuu jechuudha. Wanti ciccimaan tokko tokko barsiisotaa fi barattoota jidduutti walitti bu'iinsi gaafa uumamu daayirikteera wajjin hin taane waan sana balaa sana hin dhaamsina. Baay'ee kan nama dinquu Yesuus narraa calaqqisa ture. Fuulli koo inni ifaa, ilkaan koo seeqa, isa keessa kootu fuula koo irratti mul'ata. Maal argattee ta'e akkas kan gammaddu jedhu barsiisoti na gaafatu. Amma yoon gadde immoo maalan gadi fida. Yoon gadde immoo maalan gadi fida. Waaqayyotti waanan amanuuf waaqayyootu na gammachiisa jedhan. Hojii kootiin garuu waaqayyoon amanatu sun hojii nan hojjedhuun dhuguma waaqayyo isaanii waaqa guddaadha hin jedhu. Garuu waaqayyo immoo hin jiru jedhu warra dargee. Waaqayyo hin jiru jedhama. Batalee bara Haayila Sillaaseetii qabe 68 mataan isaa bara Haayila Sillaaseetii. Batalee egaa hangafa ta'ee biyya keessatti hin argame. Amantiin ari'annaa guddaan nurratti kaachisu. Inni maqaa keenya yakkanii hin boo'uu, hin ejjuu, saantiim immoo samaa irraa gadi nuu dhangala'aa jedhu kan jedhu isaaniidha. Maqaa keenya kan balleessan. Al tokko tokko koottaa funaannadhaa saantimichaa. Naa garbiraan adda kan nama godhu waan tokko tokko dhuunfaatti utuma iddoo waaqeffannaa qabaannu otoo namoonni baay'eenis gooftaa fudhatanu
chaappilii jedhamti kan keessatti waaqeffannu gimbii sanatti mana namaati. Manni sun mana Tasfaayee Goobanaa jedhama. Iddoo sanatti Waaqayyoon naannoo Benteettoo jedhama iddoon isaa. Gara gubbaa. Achitti waaqeffannaa. Achitti waldaa geggeessina. Ari'annaan isaa immoo cimaadha. Ari'annaa sana keessatti gimbitti hidhaan nuun arganne. Naasuudhaan garuu warri geggeessus warri geggeeffamus biyya gadhiisanii kan deeman jiru. Dargiin sirratti dhaadata, sirratti kakata. Ijoollee 7 immoo gimbii keessatti ajjeesee ture. Paamfileetii yaabbaa dubbisaniiru jedhanii miseensa yaabbaati jedhanii otoo waan isaan qulqulleeffatin abbaa seenaa irratti ajjeesan geessanii rashanan ijoollee 7 sana. Ijoollee 7 sana maqaadhaan hin beeka, hunduma isaanii beeka. Isa tokkotu waggaa 27 isaan keessaa malee mucaan isaa tokko amma jira. Abajjee jedhama. Abajjee Geetaachoo, namichi sun Geetaachoo jedhama. Inni kaan waggaa 22, inni kaan waggaa 18, tokko waggaa 14. Ijoollee akkasiitii fuudhanii kan isaan ajjeesan rashanan. Innaa ijoolleen kun mormituu mootummaati jedhaman. Garuu mormituu mootummaa miti. Paamfileetii sana fuutee dubbisuun haa ta'u iyyuu malee ijoolleen kun miseensa isaanii miti. Dogongoraan akkasitti bara sana Wallaggaan akka jirutti kan bushu Nugusee Faantaadha. Baay'ee ari'annaan sun baay'atee jennaan namootuma achi jiranitti namoota tokkotti adaraa kenneen diddiirraa guute. Diddiirraa kan hin guute remootest eeriyaan guute. Baalee fa'aa, Arusii fa'aa, Lubbaaboor fa'aa, Siree fa'aa, Arjoo Awuraajjaa fa'aan guute. Akkan achi ka'uuf ari'annaan isaa narratti cimee xiyyeeffannaa narratti godhan warri kaan ba'aniiru. Hojiidhaan diddiiramanii barumsaan adeemaniiru ana tafe. Mana sana immoo cufan. Keessatti waaqeffannu achi hundumaa dukkana godhee natti agarsiisa. Iddoon foormii guute. Fulbaana keessa dhaqee gaafan ilaalu Awuraajjaa Timirti Beetoo Tsifat Beet jedhama. Gaafan dhaqee ilaalu maqaan koo Naqamteetti diddiiramteera jedha achirra. Ani Liqamteen hin guunne foormii. Fedha Waaqayyoo ture. Namoonni hidhaarraan kan ka'e Naqamteen dhiisanii deemanii turan. Warri waldaa gaggeessanis warri amantoonni baay'een gara Addis Ababaatti adeemaniiru. Iddoo sana jaarsa waldaa tokkoo fi daaqonii tokkotu jira. Naqamte keessa gaafan dhufu. Waaqayyo iddoo sanatti akkan geggeessuuf na waame. Akka tikseetti na waame. Irreenyaa nuyi xarraan iddoo sanatti. Namoonni kadhachaa turan nama nuu fidi jedhanii. Gaafan dhufu Waaqayyotu si fide jedhanii. Almost nama 16 ture namni isaa. Kan jiru amantootuma 16 kan ta'antu jira. Isaaniin qabannee manatti otoo waaqeffannu. Dunkaana immoo Calalaqeetti dunkaanni tokko jira. Achitti otoo waaqeffannu. Dunkaana sana keessatti namni hin baay'ate. Nama inni qofoo lafa dhaabneeti. Falaxaa guddaa isaa gadi garagashinee akkasitti ture namni dhufee kan irra taa'u. Amma iddoon dhiphatutti ta'e. Mannis jira. Mana sana gara birrii 80 kiraayii fudhanne. Manni guutee jennaan dunkaana dhaabnee dunkaana keessattis waaqeffachaa turre. Warra machooftuu fa'aa, warra hattuu fa'aa, nama garaagaraa. Namoota guguddaa jedhaman fa'aa, dargaggeessa fa'aa baay'eetu dhufee Waaqayyoon waaqeffata. Miraakil hojjeta ture Waaqayyo gooftaani. Booddee bara 1983 dargiin mo'amee baqatee Yaadeg gaafa dhufu